Gurbaan kun asli Oromiyaa yookiin asli Muhammad jedhama. Oromoof jecha waggaa 27 Chaayinaatti barachaa ture jedhee nu dogongorsaa bahee jira. Kunoo amma gaafa rabbiin isa qabu wanti isa saaxilu argamee jira. Nama kana baay'een jaaladha, baay'een kabaja. Ani jaalalaa fi kabaja isaa kana ergaa kanaan mul'isuu fi barbaada. Innis maal seetan dhaabbanni TikTokii namoota laayivii irratti aktiivii ta'an 10 filachuun dorgomsiisee badhaasuu barbaada. Akka addunyaatti badhaasa kana kennuufis namoota lamaan walitti ramadee geemii akka waliin taphatan godhee sana booda abbaan injifate kallattiidhaan $100,000 badhaasa. Geemii kana kan qopheesse dhaabbata TikTokii mataa isaati. Wanta natti tolee beeksisa kana hojjechuuf na kakaase keessaa gurbaan kun badhaasa argadheera. 25 qofa fudhee 75 namoota harka qalleeyyii godinoota hunda keessa jiranii fi gargaarsa nan godha jedhee waadaa galee jira. Maarree Oromoo koo gargaarsi amma isin gochuuf deemaa jirtan kun asli Oromoof osoo hin taane namoota harka qalleeyyii Oromiyaa keessa jiraniifidha. Araboonni badhaasa kana fudhachuudhaaf haala kanaan wal birmachiisaatii jiru. Kanaafuu guyyaadhaa akka Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 1 irratti waan gaggeeffamuuf kan Oromoo taate akka abbaa dhimmaatti, kan Itoophiyaa taate akka lammii ofitti, kan Afriikaadha ofiin jettu ammoo akka Afrikummaa keetitti irraa hin hafin isiniin jenna. Yoo injifate intarvii afaan Ingiliffaan gaafatama. Yoo sana garuu asliin maal akka ofirraa deebisu hin beeknu. Inni nu hin ilaallatu. Kan nu ilaallatu akka inni injifatu gochuu qofaadha. Yoo injifatte namoota amaanaa kee namoota harka qalleeyyii bira geessan keessaa ani nama tokkodha. Sheer godhaa biraan gaham. Asli Oromoo carraa gaarii.